Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya waaree kanaa kan sadaasa ja'a bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Matoota oduu isinitti himuun kan isin waliin turu an Kunnaawwa beekoti. Lixa Shaggar Aanaa Coobii keessatti namni nagaan tokko hidhattoota garee maafiyaa PP'n ajjeefamuun beekame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru waraana garee Abiy Ahmed biratti akka aadaatti ilaalamuun lubbuu ilmaan namaa tirgaa siyaasaa taphachaa kan jiran yoo ta'u, ilmi namaas murtii seeraa malee ajjeefamuun Oromiyaa keessatti lubbuun jiraachuun yaaddoo ta'ee jira. Hidhattootni kunneen akka waan namoota nagaa ajjeesuun siyaasa biyyattii keessatti adeemaa jiruuf furmaata ta'utti fudhachuun ajjeechaa daangaa hin qabne kan raawwachaa jiran yoo ta'u, Lixa Shaggar Aanaa Coobii Gandaaroo Qaqallii jedhamu keessatti nama maqaan isaa Geetaachoo Damisee jedhamu kaleessa jechuun sadaasa 5/2023 ganama ija maatii isaa duratti ajjeesuu jiraattotni dubbatan. Namni ajjeefame kun hojii qonnaa irratti bobba'uun nama ofii fi maatii isaa gargaaru yoo ta'u, ajjeechaan irratti raawwatame kunis kan oromummaa isaa qofaaf irratti xiyyeeffatame malee nama siyaasa keessaa harka hin qabne ta'us jiraattotni dabaluun ibsaniiru. Gandichuma keessatti ajjeechaa nama nagaa irratti raawwatame kanaan wal qabatee hawaasni guungummii kaasanis reebichaa fi doorsisni irratti raawwatamus jiraattotni gandichaa himan. Godina Bahaar Harargee Aanaa Haramayaa keessatti saamichi maallaqaa caasaa bilxiginnaan hammaatee jira jechuun jiraattonni dubbatan. Jaaliraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessiti. Akka jiraattonni godina Bahaar Harargee Aanaa Haramayaa jedhanitti caasaan murna bilxiginnaa sadarkaa aanichaa hanga magaalaatti jiran sababa tokko malee ummatichatti maallaqa murteessuun irraa funaanaa jiru. Namoota irraa qarshii 1,000 fi isaa ol akkaataa qabeenya isaanitti qoqqooduun kan kaffalchiisan yoo ta'u, namoota didan hidhuudhaan gatii mana hidhaa qarshii 2,000 kaffalchiisanii maallaqa deeggarsaa itti murteessanis irraa fuudhaa akka jiran jiraattonni kunneen dubbatu. Aanaa Haramayaa ganda Adeelee Waltaa bakka Alii Waaree jedhamu keessaa namoota hedduun onkoloolessa 31,2023 maallaqa kaffaluu didan jechuun hidhuu kan nuuf himan jiraattonni. Abbaan gaddaa Jabbaaree Ahmed Alii jedhamu illee uummata waliin wal taatee hojii bilxiginnaa kuffisaa jirta jechuun kaabinoonni aanaarraa dhufan caasaa gandaa waliin ta'uun qabanii hidhanii jiru. Gareen maafiyaa PP caasaa isaa humnoota bilxiginnaa hidhatanii socho'an waliin qindeessee bobbaasuun uummata aanichaa sababoota garaagaraan maallaqa irraa fuuchaa fi ilaalcha siyaasaa faallaa bilxiginnaa qabdu jechuun doorsisaa akkasumas hidhaa akka jiru dabaluun addeessaniiru. Godina Baalee Lixaa Aanaa Diinshoo keessatti namoonni murtii seeraa malee yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu fi ammas hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalimoonaa Fayisaa. Murni faashistii PP gada aangoo isaa dheereffachuuf hojiiwwan farra mirga dhala namaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufuun namoota badii tokko malee osoo murtiin kenniniif waggaa fi isaa ol buufata poolisii godina Baalee Lixaa Aanaa Diinshootti dheerakkisaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti gareen maafiyaa PP ergamtoota isaaf amanamoo ta'an uummata nagaatti bobbaasuun Aanaa Diinshoo ganda Aiddaa keessaa namoota waggaa olii fidee hanga ammaatti murtii tokko malee dararaa jiraachuu fi ammas bifa haaraanidhaa jiraachuu himan. Namoonni ganda Aiddaa keessaa qabamanii hidhamanii jiran kunis Ibrahim Muhammad Umar, Abdul Jabbar Muhammad, Kadir Abdoo, Muhammad Ahmad, Ganamoo Umar, Abdurrahman, Abdurzaq Aliyyi, Umar Aji Muhammadii fi Ismail Muhammad kanneen jedhaman yoo ta'u, kanneen keessaa namoonni waggaa olii fi erga hidhamanii torbee 2 guute keessatti argamu. Kanneen keessa warreen erga hidhamanii torbee 2 hin caalle ammoo Ismail Muhammad, Ganamoo Umar, Ziyaad Aliyyii fi Muhammad kanneen jedhaman ta'uu maddeen himuun torbee darbe keessas Aanuma Diinshoo ganda Aiddaa kana keessa waraanni Abiy Ahmed manneen qonnaan bultoota 85 gubuun hoolota hedduus bishaan nyaachisuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Arsii Lixaa Aanaa Daabbaa keessatti waraanni faashistii PP nama nagaa tokko badii tokko malee hidhuun beekame. Dabalata qabna.
Gareen maafiyaa PP badii tokko malee ilmaan Oromoo maqaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun bakkayyuu hidhee dararaa itti fufuun godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa keessa maatii tokko guutuutti hidhee rakkisaa jiraachuu maddeen keenya himanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti kibxata darbe onkoloolessa 31 bara 2023 aanaa Daabbaa ganda haqoo kaarraa keessaa namoota 12 gocha isaan hin beekneen mooraa waraana gandicha qubatee jirutti hidhanii reebaa erga turaniin booda gara buufata poolisii aanaa Daabbaa geessuun hanga ammaatti waan isaan hin beekneen rakkisaa jiraachuun baramee jira. Maatiin hidhamanii jiran kunis Aloo Haajihuunee, Adam Haajihuunee, Abdul Jaliil Haajihuunee, Abdurree Haajihuunee, Usaa Haajihuunee, Jamaal Haajihuunee, Sheek Idris Aloo, Abdul Gaffaar Aloo, Kadir Haajihuunee, Usulee Mahammad, Abdurrazaaq Abdurree fi Muhammad Hussein Jamaal kanneen jedhaman ta'uunis beekamee jira. Namoonni kunneen maatii fi firoottan Haajihuunee yoo ta'an gareen faashistii PP kun ganda haqoo kaarraa keessaa ooyiruu isaanii akka dalagatanii hin jiraanneef sababa irratti uumuun erga hidheen booda qe'een isaanii burjaajee jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Oduu biyya alaatti yeroo dabarru Abbaas yeroo Bilinken waliin wal arganitti hooggantoota biyya Arabaa Gaazaa keessatti waraanni akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessanitti dabalamu Aljeziiraan gabaase. Jaalboora addunyaa dabalata qaba. Yeroo lakkoofsi du'aatii Falasxaayinotaa Gaazaa keessatti dabalaa jiru Araboota hedduu aarsaa jirutti ministeerri haajaalaa Ameerikaa pirezidaantii Falasxaayin Muhammad Abbaas waliin Raamallaa keessatti wal argan. Akka dubbiimaan Abbaas jedhanitti pirezidaantiin Falasxaayin Muhammad Abbaas dilbata kaleessaa dippiloomatii olaanaa Ameerikaa waliin Weest Baankii dhuunfatamte keessatti waltajjii ta'aniin waraana Gaazaa atattamaan dhaabuun dirqama ta'u Antoonii Bilinkeniitti himaniiru jechuun kunis namootni Gaazaa keessatti ajjeefaman 10,000tti dhiyaachaa wal qabatee barbaachisummaa dhukaasa dhaabuu hooggantootni biyyoota Arabaa gaafachaa jiranitti dhiibbaa dabaleera. Dubbiimaan Abbaas akka himanitti lakkoofsi namoota Gaazaatti du'anii 10,000tti dhiyaachaa waan jiruuf hooggantootni Arabaa waraana dhaabuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatan guddachaa dhufe irratti dabaleera. Riippoorterri Aljeziiraa Muhammad Jaamjoom Raamallaa irraa gabaasa kennaniin walga'iin kun sa'a tokko gadi kan fudhate akkasumas yeroo namni kamiyyuu eege caalaa baay'ee xiqqaa fi ibsa gaazexeessitoota yookiin ibsa waloo tokko malee xumurame. Kunis garaagarummaa fi waliigaltee dhabuu guddaa USA fi ejjennoo Falasxaayin agarsiisa jedhe. Jechoota ijoo pirezidaantii Falasxaayin irraa dhageenye keessaa tokko Falasxaayinonni dhukaasa dhaabuu barbaadaa jiru. Akkasuma USA dhukaasa dhaabuu akka barbaaddu gaafachuu isaaniiti jedhan Jaamjoom. Sun garaagarummaa ijoo keessaa tokko USA boqonnaa namoomaa barbaadu itti fufna jetteetti. Sababa dhukaasa dhaabuun Amaasiif yeroo kennuudha jettuuf USA dhukaasa dhaabuu hin barbaaddu. Gaazaatti miidhaan namoota ragee dabalaa dhufuu isaatiin tattaaffii dippiloomaasii Ameerikaa michoota ishee Arabaa waliin gochaa jirtu qorannoo dabalataa jala galchuu fi Gaazaan marfama keessa jirtu irratti rakkoo qaqqabaa jiru wal qabatee mufataniiru. Tarkaanfii waraanaa Gaazaa irratti Israa'elitti fufteen sanbata galgala haleellaa qilleensaatiin namoota 50 ol ajjeestee jirti. Itti aanaan muummicha ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Joordaan Amaan Safeddiin ibsa gaazexeessitootaaf Amaanitti kennaniin biyyootni Arabaa atattamaan dhukaasa dhaabuu akka barbaadan cimsanii ibsuun naannichi guutuun galaana jibbaa dhaloota dhufu ibsuu keessatti liqimfamaa jira jechuun akeekkachiisaniiru. Kun ofirraa ittisu ta'uu hin fudhannu kan jedhan Safeddiin haleellaa Israa'el ji'a tokkoof Gaazaa irratti raawwatte kanaan yoo xiqqaate lammiileen Falasxaayinotaa 9,488 kanneen keessaa harki 3 ol daa'imman ajjeesuuf heeran. Dhaaba kamiinuu haqa qabeessa ta'uu hin danda'u. Nageenya Israa'eliifis hin fidu, naannichaafis nagaa hin argamsiisu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamiyaa Shakur biyya isaanii karaa tokkicha lammiileen biyya alaa Gaazaa miliquuf akkasumas gargaarsi karaa seenu ta'uun hojjechaa kan turte dhukaasni atattamaa fi hunda galeessa akka dhaabbatu gaafataniiru. Yeroo rakkoo Gaazaa keessatti sababa walwaraansa Israa'elii fi Amaasiin uumametti furmaata barbaadaa jiranitti Israa'el mooraa baqattoota rukutaa jirti jechuun himatamaa kan jirtu yoo ta'u imala ministeera haajaalaa US Antoonii Bilinkeen wal qabate Weest Baankii magaalaa Raamaalaa keessatti mormiin Bilinkeen irratti hawaasa naannichaan geggeeffamuus Aljeziiraan gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenyaa saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.